أكمل نجا فيا دا جولتين يكمل جرت النجا خيسني وند بنيجا ويا خليسا مقالة كايرو خيستي جبرتين تكا أبا ورايسي راك مسالا مرون دعامي ونهم كان كيجا سبب نسا علي بكجروتي نلنا بارودي سالي سنيس غبتيت مغودي وننا مريبو hammam fade yo wam fade balleze mura sam biraga hon malame ilmi dira ga durottu majirti dalala masadifudu hawa garo kamo dalala ma fi sadin san himfuni kharra dorkato isnu moradu bartiti me atum man taramur te kun direnni ke khangala ful dura mal ta hayte yaddati namni sidde atunirti tuno katte balura me shamurte jani namni balbalate bonira anu du mal ka anu fidani nabire sakhani sunful inni saka sumaga yo wonde tun rajira chubate wonnum man nama jara deme wonde jo finjirtu ala o taate male takabi gole de chiko takabi faranji de de chiko hay dubartoonni keenya kuma garaa jabaatanii bakka biyya arabaa kana keessa Suudii Dubaay bika hunda deemtanii araba jala kaarotii fi kiyaar waan garagaraa bartanii dhiiratan irraa meeshaa muruutti deebitanii nama ajaa'iba kan bara kanaa nama ajaa'iba eega akkas taate gaa wareegama barbaachisaa ta'e nutis gama keenyaan inni kafallaa isinis kafaluudha amma kan jirutti akka jaameti mucaan hospitaala jira jaanii ijoollee saayibankiyaa jirtu jira hodhamee jira gaa dalaguu fi dalaguu baatee rabbi haa beeku isinis qabamteetuma jirti harka poolisii biyya tanaa neenee nama keenya harka jirti salaawwan san guututti irraa buute harka poolisii seenti summaanu tanaaf dhorkine jechuu harka poolisiin geessinu arte te kana taate akketti odeeffannoo dhageenya nama biraan irratti fuudhee takkaammoo nama biraa jala deemedha waan akkanaa tana jechuudha waan mataa nama nyaata guyyarraan ajantu maddaa guyyarraa waan nama addaa dhagayaa deema hay bar biyya tana keessatti isin warra dubartii kun Dubai, Saudi, Kuwait, biyya garagaraa deemtanii dhuftanii asii warra biyyaa dhufe kanaa wajjin wal qixxaatanii. Mee nuti maal balleessine ni kaa isin goone gaa aruusa akka beeknutti isin goone aruusa nuu godhatettanii aruusa ifii dalagatanii godhatan kanaa achi rakkoon maaltu jira mee moonuu badii qaba ka fuudhee isin bulchu jiru ka isin gunturroo muruu bira dheetan. Aliji viidiyoo hudduu isin waraabee bara. Aliji masan dheetanii akkuma inni aliji godhasan nama viidiyoo hudduu waraabdanii gallakkisuu dhiiftanii muruu bira maaltu isin gaheen. Nama dhiba wallahi. Tanaaf ijoolleen teenya bikka jirtanitti wal jabeessaa akkana jettanii walirraan dheessinaa. Badaa fi gaariin hunda keessanuma jira jechuudha. Amma xiqqishoo booda gaa viidiyoo mucaa isin garsiisuun kiyya waa hin oolamne isinuma garsiifna. Numa turtu malee viidiyoon gaduma baati. Yeroodhaaf dhoorkine garuu. Waan akkanaatu jira jechuudha. Waan Suudii irratti namarra tokkorra raawwatameef jecha biyya tana keessatti aarii qabaniin walirratti bobba'uun fafa. Yoo aliji viidiyoo waraabee gallakkisatees viidiyoo waraabdee gallakkisuun dirqama ta'a jechuudha. Gurra isin calawu. Kanaa achi muruu maaltu isin hin gahe? Hay, akkam jiran narreen taala kanaan akkuma wala manne hojiiraan meetiin talte dhalaa takka
yoonii fi ilma dhiiraa tokkorraa qaama saanaa murte yoo kaarootumaa fi khiyaar bitatte malee dhiiratamtu lufatee ol qaba ganaa sutaadha. Mee bikkatan itti naa baasa. Hin jiru namni sutata. Tanaaf jechuudha. Bikka jirtanitti firraa eegaa. Haqa waliitis eegaa. Dubartiin gizee haqa isii dabartan. Keessattuu gizeenii fi maallaqa irraa nyaatan biyya Arabaa tana fa'aa keessatti. Maallaqa irraa nyaatanii waan isiin qabdu gizee dhorkattan waan akkanaa godhuurraa ibboodan deebitu. Tanaaf warri dhiiraa maallaqa isiirraa of eegaa. Haqa isiirraa isa of eegaa. Hay inumaan murtee afaan kaayattee qashab. Nyaata seete moo qayyisir seete moo kaaroo seete moo kuma kaaroo guzii fisuutee baaftee afaan qashab goote sanni wanna murtee afaan kaayattee qashab goote. Eebbaas tafarnaatu wallaahi. Amma viidiyoo mucaates isiniifin gallakkisa. Viidiyoo wal dhorku jirraa gadi lakkisnaa jaaniiti. Yoo ka danda'amu taate viidiyoon harkaniirtii isiniifin gallakkisa. Asumarra laallatan jechuudha chaayinaaluma kiyya kanarratti. Tahee garuu warri dhiiraa wanni irraa of eeguu qabdan waan kana jechuudha. Maallaqa dubartii irraa of eegaa. Dubartiin gizee hadhooyite. Bara dheengaddaa zeetamu maaltu ture? Zeetaa ture. Bara namuraa dhufu kunoo. Kana booda waan dhufu hin beekne egaa. Kana booda egaa akkuma alijii viidiyoo hudduu waraabaa tume sanatti muraa harka hudduu duubas hiitee sarraa muraa viidiyoo si waraabuu faatu dhufu malee jechuudha. Of qopheessaa waa hundaafuu. Waan jabaate jechuudha waan jabaate waan akkanaa tanaa dhufu jira. Mee amma ati ilma dhiiraa tokko gizee waan tana sirraa muran waan tanaa jechaan waan matanaan deddeemu jira bar TikTok irraa waan akkasii labbuu bar waan matanaa fi odoo tumnarra jiraachuu baate dhalaa takka ijaan ilaalu. Dhala habaqa yoo gaddeemeetuma kasala dhalaa agamsiisuu fa'aa taate malee wanni biraan jirtu jechuudha. Kabaja dhiirummaa kana godhe waan tana jechuudha. Na bira kabajaa guddoo qabdi. Odoo tumnarra jiraachuu baate ifii hundi son ifii hundi guddisanii hedduu takkaan jaaladhan. Akkumaan antana jaaladhutti inni irraa murteessanii jaalataa naf fakkaatu jirte ni jaalatamas sirri jaalata jechuudha. Eenyu dhabuu dandeemee waan tana. Namnummaa waan tana dhabuu danda'u hin jiru jechuudha. Mee dhalaan atis oduu dhiirarra wanni torrarraa baate dhiirani haajamta. Taree mucaan irraa murame san nama ilmoo hin argatin ta'a. Ilmoo dhaluuf deemata. Dhaluu dhaba rabbi yaa beeku gaa suphanee fi jira walitti hodhunee fi rabbi yaa beeku. Rabbi yaa tolchuuf nu meenna kanuti. Isiinis meeganaa jireenyummaan sii akkam ta'a jechuudha. Eenyumaa dhagee luka isiisan ol qabu. Hin jiru namnummaa luka isiisan ol qabu jechuudha sodaa keessa. Hay abaluu kan namarraa murtee abaluurraa murteennaan eenyu balbaleessii ba'a. Otoo maallaqa naa kanatti hin boon jeebiran balbalessee hin sodaadha gaa. Yoonarraa murteen beekaanis. Hay intaltee boqollee kaarot biyya Arabaa keessa fisuutee tuma gizee gabbaafte qashab goote. Sanuma seetee murtee afaan kaattee qashab goote. Silaa murtee illee dhiiftee hojii jaaba. Murtee afaan kaattee qashab. Maal jechuudha? Akkasii obboleettii dhalaa takka warri manaa qabdan dhalaa irra daban hojjetina. Dhalaanis hanqan fadheyoonii fi hammaatti. Bikkatan ol geessanii waan tana walirraa murinaa dhiirummaa wal naggisnaa. Namni bira waan san dhabee jechuun khalaas maalittiin sii magaa. Dhaluma akka ta'eetti haa. Isa namaa itti hajamu hin jiru. Uraa Dubaay itti hajamu namni itti hajamu hin jiru. Isatti irraa hamtu jechuudha. Tanaaf ijoollee teenya hamtuu kanaa tana walirraa eegaa. Yoo niif danda'ame viidiyoo isiniif gallakkisuuf ni yaala. Yoo hayyamame jechuudha. Ammoo hangasi viidiyoo dhoohisaa jiranii dhoohisneetuma jirra jechuudha. Asumaan yoonii fi viidiyoon haa gallakkifamtu jedhan isiniin hubachiisaa asumaan YouTube makiyya kanarratti daawwatan viidiyoo haala saniin namni yoo kana kan muramu ta'e waluma laallagaa
mee inuma laallaga waanuma ta'uu waanuma dhufaa deemu cufaa ni laala abrii kanaa tanaan qunnamu dubbumaalii jirraa kaata jechuudha yaa Aliyyi ati moo Aliyyi akkana nu godheeti qofoo saddeet nuuf ajjeese ganaa eenyu ifa manee qofoo takka hafi lamaan deemu qofoo saddeeffaa uffatee namni magaalaa keessa deemu ta'u firraa hubaa sun ta'u tokkoo saayiba kiyyanat dawwalee eeguma waan tana dhagee aboo fi kaayii qofoo saddeet gisee takka baaftee lamaa sadeen qabaafte saddeettan baaftutti ati dammee qubuu abdaa jee akkasii akka qofoo saddeet uffannee haa hojjirra jechuudha tanaaf hanqa walii galteen dhiiraa fi dubartii jidduu dhufutti namni keenya bikka jiru dhiirti teenyaa si beeku qabu ummanni hadhaawee jira warra dubartii gochi Aliyyi raawwatisanii jecha asitti wanni kun ta'e jechuudha sanuu biyya tana keessatti jiruu bagaa tana keessatti mucaan kun ilmoo harkachuu fadha naman harkatiin ta'ee mala hamilummaan isaa tokko mireeksee waan tana hin qabne akkam taame aboo rabbiin nuwaaf araaramu yaaboo rabbi dhalaa teenyaas nu haa qajeelchu dhiira teenya tanaas rabbi nu haa qajeelchu tanuma jenna malee wanni biraa ta'een nu hin jiru yoo dandeessan viidiyoo isiniif hin galakkisaa asumaa YouTube biyya kanallee subscribe naa godhaa galatoomaan isin hin jaa waan haaraa walitti deebina